jirtu hordoftoota viidiyoo akkam nagaa keessanii ani fayyaa har'aan ammoo akkaataa ittiin daark moodii WhatsAppii keenya ittiin godhannu isin agarsiisa. Hanga dhumatti wajjin tura. San dura garuu warri maatii naaf hin ta'in jirtan chaayinaalaa kiyyaaf maatii haaraa taatan kottaa subscribe godhaa. Achuma mallattoo notificationii fuula duraa san irratti qaqqabaa all notification godhadhaa. Viidiyoon guyyaa guyyaatti gadhiisu akka kallattumaan akkuma nan gadhiisen isin bira ga'utti godhadhaan isiniin jaa. WhatsAppii keessan haaromfachuu qabdu, update godhachuu qabdu. WhatsAppiin haaromee jira waan ta'eef update godhadhaa. Amma WhatsAppiin kiyya kunoo amma akkanaa jechuudha. Daark moodii akkaataa ija keenyaaf bareedaa ta'etti, ija keenyaaf hedduu namatti tolutti, hedduu namatti tola. Ija teenyaaf baay'ee ija teenya waan nu miidhu hin qabu. Isaan akkas godhannaa jechuun keessan isin oolu. WhatsAppii keessan keessa seentanii gubbaa kanarratti settings bakka itti kanarra gad dho'itan. San booda irra gad dabartanii lammaffaarra isa jiru kana jechuudha. Isa chats yoo kanarratti yeroo takkaaf yeroo gattuine ha gubbaa kana jechuudha. As bakka tana ni agartan daark bakka jettu kana ni agartan jeeti yaada. Bakka tanarratti gattuitanii amma daark irra jira jechuudha. Amma yoon asirratti deebisee akkas ta'a jechuudha. Akka kanatti ija teenyaaf hedduu yeroo hunda waan laalluuf ija teenyaaf miidhaa qaba. Ija teenyaaf miidhaa qaba jechuudha. Amma kallattumaan gara akkaataatti WhatsApp update itti godhatan isin agarsiisa. Hanga dhumatti na wajjin tura. Amma pilaastoora keenya keessan seennaa bakka barraa'uu qabu gubbaa kanarratti jechuudha. WhatsApp inni barreessina jechuudha. WhatsApp hoggaa nuti barreessine hanganumaa barreessinaan nuuf dhufaa. San booda WhatsApp beektaa hajuu kanarratti gattuina jechuudha. San keessaa ammaanii kanarrattiin daark moodii godhadhee jira waan ta'eef isa kanarratti ni agartu jeetii yaada. Isa kanarratti gattuina jechuudha yeroo takkaaf. Duraan waanin update godhisiin jaa. Duraan immoo waanin update godhee jiruuf open godheetuman seenee isin agarsiisa. Amma WhatsAppiin keenya akka kana jira jechuudha. Achi booddee eessa gattuineeti daark moodii godhan jechuun keessan isin oolu. Bakka tokko sadiin gubbaa tana ni agartan jeetii yaada. Tokko tanarratti gattu yeroo takkaafi achi booda setting bakka itti tana jechuudha. Qalamni irra jiru kanarratti gattuitanii settingii bakka itti kanarratti yeroo tokkoof hoggaa gattuine as dhuftanii jechuudha. Akkanatti nuu fide. Yeroo update gootan inni kun hin fidu garuu update hin godhin hin fidu. Akkanumatti amma chat bakka itti tanarratti gattuinaa achi booddee ha gubbaa kanarra jechuudha. Bakka gubbaa bakka sararaa kanarratti bakka qalamni irra jiru kanarratti gattuitan yeroo takkaafi achi booda hoggaa isin akkasitti asirratti bakka tanarratti gattuitanii daark mode daark bakka jiru kanarratti gabbuuftanii jechuudha. Mallattoo sadii jira. Waa sadii jira waan ta'eef sadiin kanarraa isa jalaa kanaa isa gara gadii kanarratti gootu. Amma kallattumaan WhatsAppiin keenya daark moodii nuuf gurraachee akkaataa ija keenyaaf bareedaa ta'etti nuuf fidee jira jechuudha. Amma WhatsAppii kana update hoggaa godhattan yoo isa amma WhatsAppii kabiraatiin isin agarsiisa. WhatsAppiin amma isuma kanarratti isin agarsiisa. Gubbaa kanarratti yeroo gattuitan amma WhatsAppiin kun kabiraati. Inni kun WhatsAppiin ka update gootan normaala ta'uu qaba. Amma kana
WhatsAppiin kun hanqaniin update godhe isa kana amma kana waliin ilaallaa jechuudha. Otoo updatein goone isa irratti gattoyna yeroo takkaa fi bakka tuqaan sadeen jirtu kana ni agartan jeetii jaada bakka tuqaa san irra gattoytanii achi booda bakka settings bakka jiru kana irra gattoytanii jechuudha. Yeroo irra gattoytanii tuytan akkasittiin bakka chaatis tan irratti irra gattoytan hin fidu jechuudha. Akka reefu sanitti hin fidu. Amma wanti reefu san hin finne jechuudha. Amma kallattumaan achi kaan keessatti deebi'ee isin agarsiisa. Amma tuqaa sadeen tana irratti bakka qalamaa kana irratti waggaa gattoytanii tuqaa sadeen kana waggaa gattoytanii jechuudha. Irra gattoytanii settings bakka jiru arganna. Settingii kana irratti amma bakka chaatis jirtu kan ni ilaallaa jechuudha waliin. Mee gattoyne haa laallu. Amma akka kanatti nuu fide jechuudha. Waan sadii nuu fide. Inni kun immoo hin fidu update hin ta'in jechuudha. Akkasitti update godhadhaadha. Viidiyoo kana hanga dhumatti irra laalaa irraa baradhaa. Warreen garuu haaraa naaf taatan abdii haaraa taatan kottaa subscribe godhaa. Guyyaa guyyaatti viidiyoo garaagaraa viidiyoo bareedaa viidiyoo barumsa qabu waan isinii gadhiisaa jira. Hanga dhumatti na wajjin tura.